piroosesii ilaalla. Narsiingi pirooses jechuun adeemsa narsiin itti dalaytu jechuudha. Definition of nursing process maali? Several definitions were given by different authors. Namoota garaagaraatiin hiikaa garaagaraa kennameef nursing process tana akka waliigalaatti maal jedhaniin hiikkaasaa tana. Nursing process is generally defined as systematic problem solving jedhaniin malaan rakkoo furuu approaching toward giving individualized nursing care. Namuma dhuunfaatiif tajaajila yeroo godhan san malaan rakkoosaa sanirraa furuu. Santu nursing process jedhama. Adeemsa ittiin narsiin hojii hojjettu. Nursing process is framework for providing professional quality nursing care. Tajaajila narsiin irraa barbaachisu tokko kennuudhaaf bakki isiin keessatti hojjettu daangaan isii nursing process kana. Bakka itti dhaabbattu, bakka irraa eegaltu nursing process kana. It direct nursing activity hojiilee narsiin hojjettu hunda isa kanaatiitu hoggana. For health promotion, health protection, disease prevention. Dalagaan narsiin hojjettu sadeenuma tana. Tokko fayyaa tana jajjabeessu akkasuma dhukkuba ittisuudhaa fi kan dhibame wal'aanu dalagaan sadeenuma kana. And it is used by nurse in every practice setting and specialty. Wamma dalaytu hunda keessattuu eeriyaa irra dalaytu hunda irrattuu wanni isiin dalaytuun isa kana nursing process kana. Kaayyoon isaa maali? Purpose of nursing process tokkoffaan to identify client health care need. Tajaajila fayyaadhaa kan isa kanaa barbaachisu adda baasu. Kaayyoon isaa. Inni lammaffaadha to establish nursing care plan. Waan inni barbaadu san bira dhaqqabuudhaaf karoora ittiin baafachuuf. Inni sadaffaadha to deliver nursing intervention hojjechuudhaaf. Ka jalqabaa waan inni barbaadu dabalu. Ka lammaffaadha waan inni barbaadu san bira ga'uuf karoorfachuu. Ka sadaffaa immoo hojii san hojjechu. Generally to provide individualized care to client jedhanii kan waliigalaatti tajaajila nama dhuunfaadhaa maamila saniif kennu. Akka maamilli sun barbaadutti namaa namatti garagara jechuu si agarsiisa. Steps or phase of nursing process. Nursing processiin kun waan itti fayyadamnee adeemsa narsiin keessatti dabartee hojii hojjettu jenne steppii qaba. Nursing process currently following 5 steppii qaba. Steppiilee 5 qaba. Ka jalqabaa assessment ragaa wal qabachuu. Ka lammaffaadha diagnosis godhu adda baasu rakkoo isaa. Ka sadaffaadha outcome identification and planning. Waan dhufuu taa'u adda baafachuu fi karoorsu. Inni afuraffaadha implementation hojiitti hiiku waan karoorfatte sana. Inni shanaffaadha evaluation gamaaggamuudha. Wanni ati hojjettetu bu'aa buuftee moo hin buufne. Steppiin nursing process shanan kana garuu saayikilikiidha. Saayikilikiidha jechuun assessment irraa kaatee diagnosis eega dhufte yoo waan takka achitti agarte takka achisi dhiban assessment itti deebite jechuudha. Asin planning dhufta. Implementation irratti. Evaluate gootee yooniif galma barbaadamu san si dhaquu baattu ammas assessment deebite jechuu hin dhaabbatu hanga namni sun fayyee bakka sanii deemutti. Nursing process jedhanii. Assessment jechuun maali? It is first step in nursing process. Gabaabsitee steppiin jalqabaa nursing process assessment jedhanii. It is systematic collection of data. Ragaa wal qabachuu tooftaadhaan. To determine patient health status
haala fayyaa dhukkubsataa kanaa beekuudha. To identify any actual or potential health problem rakkoolee ammatti jirtuu fi gara fuulduraatti dhufuu teessu adda baasuudha. Assessmentiin. Assessmentii yeroo daataa kana walii qabattu isteeppiilee yookaan hojiilee hojjetamtu jira. Assessment phases involve the following activity. So wantoota asii gadii tanaa godhamu assessmentii keessatti. Tokkoffaa collection of data. Ragaa walii qabachuu. Lammaffaa irratti validation mirkaneeffachuu. Odeeffannoo walii qabatte sana. Is it accurate or factual? Sirriidhaan dhugaadhaan odeeffannoo fudhatee ture. Kana eega dhugaa ta'uu mirkaneeffattee booda organizationidha. By using any assessment model mala yookaan moodeelota assessmentiidhaa jiran san fayyadamtee organize goota tartiibeeffatta. San booda analyze data. Daataa san gamaggamtarra deebitee what the data tell us normality or abnormality. Daataa walii qabatte kun odeeffannoon kun fayyaa sitti himuu jira moo fayyaa miti sitti himuu jira. San booda eega kana analyze goote record gootu yookaan document gootu. Galmeessu writing down of data on client profile galmee dhukkubsataa sanii irratti galmeessu. Assessment data must be recorded and reported. Dirqama galmaahee gabaafamuu qaba. Daataa nati walii qabdituun assessment irratti. Yoo galmaa'uu baate bu'aan qaba. Yeroo daataa walii qabattu maddoota odeeffannoodhaan jira. Daataa source primary fi secondary jedhanii. Primary source madda jalqabaati. Maddi jalqabaa kun primary source of information during assessment is client. Tokkichuma kanaa jira. Maddi odeeffannoodhaa ta jalqabaa assessmentii keessatti dhukkubsatuma sani mataasaa maamiluma sani kan afaan isaarraa fudhatu. The information obtained from client is relatively accurate and very important jaamee amana. Dhugaadha baay'ee barbaachisaadha jaamee amana. Odeeffannoon maamilarraa fuudhamu kun. Secondary source warreen jaamanoo information during assessment can be family member ta'uu danda'a. Miseensa maatiidha. Significant other nama biraa isa fide ollaa isa fidillee ta'uu danda'a. Patient record galmee isaa irratti jirtu ta'uu danda'a. Other health care team gareelee fayyaadhaa ta biraa tawaa'ee isaa beektu ta'uu danda'a. Laboratory result and other diagnostic test. Qorannaaleen akkanaa kun secondary source jaanii madda odeeffannoo lammaffaa jaanii. Amma client jechuu fi patient jechuun garagara. Maamila jechuu fi dhukkubsataa jechuun. Clientiin somebody who is taking any professional service including advice. Nama tajaajila ogummaa sirraa fudhachuudhaaf dhufe hunda. Bakka gorsa ta'uu danda'a. Namni si bira dhufe sun maamila jedhama. Patientiin somebody who gets sick. Nama dhukkubsatee tajaajila wal'aansaa fudhachuu dhufe. Saniin patientii jedhama. Maamilli immoo professional service ati kennituuf dhufe. Kan medical treatmentiidha hin tahin jechuudha. Types of data collected during assessment gosa qaba. Ragaan ati walii qabattu kun yeroo assessmentiidha. Data collected about clients generally fall into two categories. Bakka lamatti adda baha. Subjective fi objective itti adda baha. Subjective jechuun simpitam jaaniin mallattoo patientiin sitti himu jechuudha. Kan inni qoftiin beeku. Subjective kan jaaniin. Information that only client can state and validate. Kani maamilli kun qoftiin sitti himuu danda'uu fi mirkaneessuu danda'u. What patient tells you jechuudha. Waan inni sitti himu. They are also called symptom jam.
Kan inni qofti hin beeku. Maali duuba wanni ati irratti hin garreetu including feeling isaa, miira isa keessa dhagayamu, perception akkatti hubate, preference filannoo isaa, value isaa, waa inni gatii kennuuf. Method of collecting subjective information maloonni odeeffannoo kanatti fudhannu interviewidha. Haasofsiisuudha. Fakkeenyaaf I have had pain in my leg for 3 days jedha. Guyyaa 3 miila kanaan na dhukkubaa ture jedha. Maqaa dhukkubaa turuusaa wayii beeknaa miti. Isa gaafannee jechuudha. Qoodamni lammaffaadhaa objective dataadha. Objective dataan kun saayin jechuudha. Kan ijaan gartu jechuudha. Yoo qabachuun sirriibde saayin jechuun kun I fi jaa qabaami, I fi gaa qaba. Kan ijaan agartu jechuudha. Ijaan irra gartu. All measurable and observable dha. Odeeffannoo saffaramuu dandeessuu fi argamuu dandeessuuni what you detect on examination yeroo qorattu waan ati irraa agartuuni objective data yookaan saayin jedhama. Malli odeeffannoo kana itti walii qabattu method of collecting objective information is physical examination dha. Qorannaa qaamaa taasisuu. Maloota afran fayyadamtee inspection, palpation, percussion, auscultation ijaan laaluu, qaqqabachuu, dadhabuudhaa fi meeshaan dhageeffachuudha. Diagnostic test can also be used. Odeeffannoo kana walitti qabachuuf laaboraatooriileen HCG, CT scan kun illee barbaachisa. Odeeffannoon achirraa dhuftu kun objective jedhama. Fakkeenyi isaa ammaa fakkeenyi objective dataadha. Body temperature kana. Kun ammoo objective. Heart rate 100 beat per minute. Respiratory rate 12 breaths per minute. BP 130 over 76 mm mercury. Wantoonni akkanaa kan saffaramuu danda'u, kan argamuu danda'u kuni objective data jedhani. Assessment is done for one of the following reason. Maaliif assessmentiin tun godhamti? Reasoniin isaa yoo isin jedhan tokkoffaa to establish baseline information on client normal function. Qaamni fayyaadha amala akkanaa kana qabaa jettee odeeffannoo argachuudhaaf. Namni fayyaa qabu tokko qaamni isaa akkana beekuudhaaf. To determine client risk for this function. Gara fuulduraatti waan akkanaa ta'uu deemaa jettee ibsuudhaaf. To determine presence or absence of this function. Rakkoon qabamuu qabu beekuudhaaf. Overall to provide data for diagnosis phase. Assessmentii wanni bu'uura taateef diagnosisiidhaaf, adda baasuudhaaf, dhugummaas. Kanaaf yoo assessmentii sirriitti fuute diagnosisiidhaaf sirrakkeessu jechuudha. Steppiin nursing procedure inni lammaffaadha nursing diagnosis jedhanidha. Nursing diagnosiin second step in nursing process. Hiikkaan isaa maali? Nursing diagnosis jechuun clinical judgment murteessuudha bakka. About individual, family or community response to actual risk health problem. Haalli fayyaa namticha kanaa takka haalli fayyaa maatii tanaa takka haalli fayyaa hawaasa kanaa akkana jettee murteessuudhaaf steppiin ati itti fayyadamtu nursing diagnosisiidha. This judgment is based on analysis of assessment data. Akkanumatti murteessitu ragaa yookaan odeeffannoo assessmentii irra walii qabatte san irra hundaa'uuteeti. Kanaafuu yoo assessmentii sirrii goote diagnosisiin kee sirrii ta'a jechuudha. Purpose of nursing diagnosis maali? Kaayyoon isaa to effectively communicate health care need of individual. Sirriitti tajaajila fayyaadhaa inni kun barbaadu kana wajjin haasa'uudhaaf. And aggregate among a member of health care team miseensota gareelee wal'aansaa kanaa wajjin waliin dhuftee wajjin haasa'uudhaaf
si gargaara. Kaayyoon isaa odeeffannoon isaa kana jetti. Kanaafuu inni kun kana barbaade jechuudha. Narsiing diyaagnoosiisiin kun waan irratti hundoofnee hiiknuu jira. Naandaa jaaniin North American Nursing Diagnosis Association jechuudha. Define Nursing Diagnosis as follows. Akkamitti warri associationiin Ameerikaa kaabaa akkamitti hiikanii clinical judgment about individual, family or community response to actual and potential health problem or life process jaanii murteessuu waan ogummaadha. Afaan ogummaatiin murteessuu, ija ogummaatiin murteessuu rakkoolee ammatti jirtuu fi gara fuulduraa itti dhufuu dandeessu. Rakkoo akkanaa kana qaba jettee murteessu, gara fuulduraa waan akkanaa qabu ta'a jettee murteessuu saniini nursing diagnosis jaanii. Nursing diagnosis provide basic for selection of nursing intervention. Isa kanarra hundoofteet immaas waan akkanaatiin godhaafi jetta. Walitti hidha. To achieve outcome for which nurse is accountable. Waan nursiin takka godhuu dandeessu. Tanaan godhaafi jettee akkaataa filachuu dandeessu si taasisa. Nursing diagnosisiin keewwan bu'uura jechuudha. Assessmentiin nursing diagnosisiidhaaf bu'uura. Kun ammoo outcome yookaan pilaaniidhaaf bu'uura jechuudha. Nursing diagnosisiidhaa fi medical diagnosisiin waggaa wal bira qabnee ilaalle maal fakkaatan? Diagnosis jechuun gabaabsinee process of identifying health problem or condition jaaniin adeemsa rakkoo fayyaadhaa tokkotti dabaman takka haala fayyadu. Client problem are labeled by both medical and nursing diagnosis. Rakkoo maamila keetii kana karaa lachuutuu lafa kaa'uu dandeessa. Medikaaliidhaas, narsingiidhaas, akka warra doktoraattis, akka warra narsiitiis. So client receive both medical and nursing diagnosis. Kanaafuu maamilli diagnosisii lachuutuu fudhachuu qaba jechuudha. Nursing diagnosis kan jennuun independent of nursiidhaan. Kan narsiin kophaa isaatti rakkoo kanaa kana qaba jedhee adda baasu fi furu sanii nursing diagnosis jedhama. Problem which can be identified and managed by nurse independently. Nursing diagnosis kophaa isaatti dalaga. Collaborative problemiin rakkoo walitti dhuftu jechuudha. Ka wajjin dalagan nama biraatiin wajjin, ogeeyyota biraatiin wajjin. Actual or potential physiologic complication rakkoolee xaxaa qaamarra jirtu fa'a. Which is result from disease, trauma and treatment. Kan sababa dhukkubaatiin dhufte yookaan immoo sababa miidhaarraa kan dhufte. For which nurses intervene in collaboration. Kan narsiin warreen biraatiin wajjin waliin ta'uudhaan walii wajjin formaata itti kennan sanii collaborative problem jaanii. With other personal of different discipline jaanii warreen ogummaa garaagaraa jechuudha. Nursing diagnosisiidhaa fi medical diagnosis kana yoo garaagara goonee ilaalle garaagarummaan isaa medikaaliin maalirra hundaa'a? Focus on illness or injury or disease. Dhukkuba irratti hundaa'u, miidhaa irratti, adeemsa dhukkubaa irratti. In organ or system. Orgaanii tokkichaa san irratti yookaan immoo siistama qaamarraa siistama san irratti xiyyeeffata. Nursing diagnosisiin response deebisaa qaamni namticha kanaa rakkoo isarra jirtu kanaaf deebisu jiru. Sanirra hundaa'a. Actual and potential health problem or life process. Medical diagnosisiin remain constant. Hin jijjiiramu gonkumaa until cure is effected. Hanga fayyutti. Nursing diagnosisiin ammoo ni jijjiiramu. Change
as client's response hanguma wayyaawaa deemuuni jala jijjiiramaati. Inni sadaffaa garaagarummaan isaa medical diagnosis identify condition health care practitioner. Namni haala kana adda baasu tajaajila kana kan kennu dooktara licensed and qualified to treat wal'aanuudhaaf nama ogummaatti qabu, hayyamatti qabu. Nursing diagnosis immoo situation in which nurse is licensed and qualified to intervene furuudhaaf haalota narsiin dandeessu, ogummaatti qabdu, hayyamatti qabdu san adda ba'a. Fakkeenyaaf warreen dooktaraa yoo nimooniyaa jedhan, nimooniyaa yoo jedhan medical diagnosisitti narsiin nimooniyaa jechuun dhorkama. Akkam jetti? Ineffective airway clearance jetti. Karaa qilleensaa kanaatu sirriitti qulqullaa'uutti hin jirre. Related to maalii wajjin wal qabatee thick tracheobronchial secretion dhangala'aan karaa biroonkaayitii fi tiraakiyaa kana keessa yaa'u furdaa waan ta'eef. There may be more than one nursing diagnosis or client with single medical diagnosis. Namummaan tana medical diagnosis nimooniyaa jenne kana nursing diagnosis hedduun jiraachuu danda'a. Tokko qofaa miti. Activity to be carried out during nursing diagnosis. Hoggaa nursing diagnosis godhan wanti hojiileen as jalatti hojjetamu maali? Diagnosis phase wanni keessaa qabu jechuudha. Tokkoffaa data clustering jedhama. Odeeffannoo bakka takkatti kilaastaraan akka wal fakkaatuun waliif fiduu jechuudha. Bring together to give meaning to client problem. Rakkoo tan akka hiikkaasii kennutti waliif fidachuu jechuudha. This COVID defining characteristic of specific nursing diagnosis. Naandaarra ka jiru sanii wajjin akka walsii bituuf. Maqaa achi jala jiru san akkasii sanii wajjin walsii simuu fi waliif fidanta. Odeeffannoo dafa caate san bakka takka waliif fidda. Cluster interpretation jira. Isa waliif qabde san hiikkaatti kennita. Is attaching meaning to cluster. Hiikkaatti fiduudha. Hiikkaadhaan wajjin wal qunnamsiisu. Yookaan immoo synthesizing co-cluster. Takka immoo odeeffannoo waliif qabde san hiikkaatti kennu jechuudha. It is ability to derive meaning and implication. Dandeettii hiika kennuu fi hiika uumuu fi implication of human response for client. Deebisa dhukkuba kanaaf qaamni kun deebisu jiru kana irra dhaabbattee hiikaa kennita. By doing so nurses propose possible nursing diagnosis. Nursing diagnosis ta'uu danda'a jedhamu san kennuuf jechuudha. Yoo jiraachuu baate hoo. Inni sadaffaa validate godhu mirkaneeffachuu. Validated with clients. Maamila kee kanaa wajjin mirkaneeffachuu qabda. Whether client is really believe that problem is concerned. Dhimma isaatii rakkoon tun dhimma isaatii moo dhimma isaatii miti. Amanaan kana mirkaneeffachiisuu qabda. Validate with nanda. Kanaan daara jiru sanii wajjin wal bira qabdee mirkaneeffachuu qabda. Whether your nursing diagnosis is correct and acceptable. Sirriidha. Fudhatama ni qaba inni mirkaneeffachuu qabda sanii wal cinaa qabdee. Kana booda steppiin itti aanu jecha lafa kaa'achuu. Formulate diagnostic statement. Jecha adda baasii fi barreessuu jechuudha. It is involved writing down identified and validated nursing diagnosis.
adda baasii kan adda baafte saniif mirkaneeffatte san barreessuudha waliin. How to formulate will be discussed below. Akkamitti barreessaniin asii gaditti jirti. Asii gadi ilaala. Isteeppii shanaffaadha dokumentii godhu. Galmeessitee faayuu. Nursing diagnosis. In general, isteeppii nursing diagnosis itti kaayan tokkoffaa data are collected from assessment jedhu. Assessment phase irraa walii qabama jedhu. Are validated and examined. Ogummaa ta'uun isaanii mirkanaa'u. Sadaffaa interpreted hiikaa itti kennama. Assigned meaning or use of critical thinking sirriitti itti yaaddeeti odeeffannoo akkanaa waan namni qabu maal ta'uu danda'a jettee hiikatti kennita. Data are grouped into cluster. Kilaastaraan qoodama jechuudha. Garee gareetti. Inni shanaffaadha. Naandaa list is consulted. Ni gorfama walii kun. Listiin naandaa keessa jiru sun nursing diagnosis sanii wajjin wal cinaa qabdeeti laalta jechuudha. The first parties of nursing diagnostic statement is written. Partiin jalqaba nursing diagnostic hima kanaa kun ni barreeffama. Related to use factor are identified. Wantoonni ta'uu danda'an hidhata wajjin qaban jedhamee shakkamuus ni katama. Phrase from step 6 and 7 are combined to form two-part nursing diagnosis. Nursing diagnosis kutaa lama qabdu. Jechuun related to kajaamu jidduu dabaltee jechuudha. First part barreessiteeti. Fakkeenyaaf ineffective airway breathing related to jettee waan boodatti dabalte. Sanii wajjin wali fiddeeti two-part nursing diagnosis jedhanii isaan ni katabama inni kun. Nursing diagnosis will be validate godhatteeti document goota. Nursing diagnostic statement may have one of, two of, three of the following components based on types of nursing diagnosis. Gosa nursing diagnosis irratti hundootee jechi ati barreessitu kuni tokko yookaan lama yookaan sadii waan asii gadii kan qabaachuu danda'a. Tokkoffaan diagnostic level yookaan problem statement rakkoo isaa. Describe clearly, consciously health problem client having. Waan rakkoo fayyaadhaa inni sun qabu sirriitti ibsa. Problem waan ta'e. So it is a statement of client response. Deebisaa maamila saniiti. Akkana si godhaa kan inni jiru. It is name of nursing diagnosis listed in NANDA. NANDA keessa kan jiru inni kun problem statement. So use one of NANDA approved nursing diagnostic label to state problem. Problemii san kana jettee himuudhaaf achi keessa jiru san fudhachuu qabda tokko. Fakkeenyaaf fluid volume deficit jechuu ni qabda. Hanqina dhangala'aa qabaa. Kun amma problem statement jedhanii. Lammaffaan related factor yookaan risk factor. Related condition jechuudha. Waan haala kanaa wajjin hidhata qaba. Circumstance or etiology that contribute to problem. Waan rakkoo tanaa keessatti hirmaannaa qaba. Risk factoriin factor that increase vulnerability kan saaxilamummaa dabalu risk factor warri jedhanii akka fayyaan taanetti fakkeenyaaf sigaaraa fa'aa aarsuun sochii qaamaa fa'aa godhuu dhiisuun wantoonni kanaaf risk factor jedhaman. Term like associated with, related to, contributing to jechoota kanaa itti fayyadamu. Walitti hidhuudhaaf kareefu tokkoffaa sanii related kana walitti fiduudhaaf used to combine problem statement with related factor. Problem statement jalqabaa sanii fi
etiyoolojii kana yookaan koozii kana waliif fiduuf jecha akkam fayyadamna? Associated with, related to, contributing to jecha akkana jiru kana fayyadamna. Inni sadaffaadha defining characteristic. As evidenced by jettee ragaa jettee waan ati dhiyeeffattu jechuudha. Waan ibsitu. They are sign and symptom manifesting existing problem. Mallattoo isarratti agartee fi tan inni sitti himee jirtu kan jiraachuu rakkoo tanaa si mirkaneessu. Saniin defining characteristic jaaniin. Set of clinical clues showing that problem exists. Wantoota rakkoon tun jiraachuu si agarsiisaa jechuu mallattoo. Jecha akkam fayyadamta duuba? As evidenced by, as manifested by, are used to combine related factor with defining characteristic. Hima sadaffaa kana defining characteristic kanaa fi kan lammaffaa san walitti hidhuudhaaf jecha kana fayyadamta. As evidenced by one example of nursing diagnosis yoo ilaalle fakkeenyaaf isa kana sadii waliif inni fluid volume deficit jennaan kun imma probleemidha. Related to excessive sweating kun imma etiology. As evidenced by ragaan keetii maali? Dry skin and dry mouth. Namtichi hanqina dhangala'aa qaba jette. Maalirraa ka'e? Related to goita koozii isaa himuu jirta. Excessive sweating hedduu hooke. Sababa saniif dhangala'aan keessaa yaa'e hanqina dhangala'aa qabaa jetteen sababa hedduu hooke. Ragaan keetii hoo maalii? Qaama fa'aa goggogee afaan kana fa'aa keessaa goggogee sadeenuu yeroo waliif fiddu jechuudha. Types of nursing diagnosis jira. Gosoota nursing diagnosisiidha. Gosoonni nursing diagnosisiidha. Inni tokkoffaan actual jaaniin. Actual jechuun rakkoomma jirtu jechuudha. It describe human response to health problems that being manifested or exist at moment. Yeroo sanitti rakkoo yeroo san jirtu kan ittiin ibsu actual nursing diagnosis jaaniin. Kun immoo kutaa sadii qaba. Actual nursing diagnosisiin paartii sadii qaba. Sirrii qabadhu. Kutaan sadeen inni qabu tokkoffaa probleemii qaba. Naandaarra jira. Plus etiology qaba. Related to etiology qaba. Koozii jechuun sababa isa kana fide. As evidenced by jettee ragaa qabda. Defining characteristic sirrii paartii qaba jechuudha. Actual nursing diagnosisiin. Fakkeenyaaf fluid volume deficit jetti. Probleemii. Related to diarrhea. Waan yaasaa qabuuf. As evidenced by ragaan keetii maali? Dry skin and dry mouth. Actual nursing diagnosis problem exist at moment kan amma jiru. Gosoonni nursing diagnosis keessaa inni lammaffaadha. Risk yookaan potential nursing diagnosis jaaniin. Rakkoo that may develop. Rakkoon tun amma hin jirtu. Problem is not existing moment but may be developed jechuudha. Gara fuulduraatti dhufuu dandeessi. Human response to health condition or life process that may develop in vulnerable individual. Namtichi kun saaxilamaadhaa miidhee kanaaf gara fuulduraa dhufuu dandeessi rakkoon akkanaa ta'u. Amma garuu rakkoon hin jirtu. Kanaafuu nursing diagnosis akkanaa kana yeroo barreessinu akkamiin barreessina? Risk for jenna. Eegalli isaa risk jeebela. Risk for plus probleemii qaba. Rakkoo kanaa tanaa mudachuu danda'a. Plus related factorii qaba. Malee evidence hin qabdu. As evidence baay'een hin jirtu. Mallattoon irratti mul'anne wanni kun dhufuudhaaf hafuu dandeessi. It has no defining characteristic. Sign and symptom hin qabu kun. Fakkeenyaaf risk for aspiration jenna. Namtichi kun fe'amuu danda'a jenna. Related to
reduce the level of consciousness. Of beekumsaa waan gabbuuteef fe'amuu danda'a. Namni kun of wallaaluutti waan jiruuf. Namtichi kun of wallaaluu tana irraa bayyanachuu danda'a. Akkuma ati jette kana fe'amuu danda'a. Riskiidha malee wanni dhugaadhaati jettu hin jiru jechuudha. Gosti lammaffaan kana. Gosti sadaffaadha possibility yookaan probable nursing diagnosis. Tahuu malaa jettuun kun amma suspect shakkii qaba jechuudha. The nurse suspects that health problems exist. Rakkoon ni jirti garuu rakkoo tana confirm godhachuudhaaf diagnosisii biraa odeeffannoo biraa walii qabachuu isa keessa. Need to gather more data to confirm diagnosis. Inni kun possible nursing diagnosis maal qaba? Possible jedhee gala. Maqummaa isaatu ni himu. Possible plus problem rakkoo akkanaa dhufuu ta'a jette. Plus related to hoggaa jette unknown etiology. Waan fiduu ta'a deemu san hin beektu hin jiru. Possible impaired adjustment jette. Related to unknown etiology. Sababa hin beekamne. Kun amma problemii qofaatu jira. Garaagarummaan riskiidhaa fi possibilii jidduu jirtu maali yoo jenne riskii irratti wanni etioloojii sun ni beekamti sababni sun. Possibilii yookaan probabilii irratti etioloojiin hin beekamtu unknown. Garaagarummaa isaa kana. Inni afuraffaadha wellness nursing diagnosis jedhanii. Kun amma fayyuu agarsiisa amma. Indicate the client expression of desire to attain level of wellness in some area of function. Bakka takka takkatti waan bara fayyee jee amma fa'a akka reefuun jiru wayyaa heeggaa inni jiru. Wellness nursing diagnosis jechuun wayyaa hojjechuu. Kan amma maaliin bee fakkeenyi isaa readiness for enhanced qophii tahuu isaati immoo spiritual well-being amantii isaa geggeessuudhaaf qophiidhaa bakka harkaan faa nyaachuudhaaf qophii kun immoo qophii wayyaa'ee jira jechuudha. Maaliif namtichi wayyaa'ee jira. Kun kutuma tokko qofa bakka tokkichaan isaa wayyaa'uu isaati. Kareefu immoo ka jalqabaa actual partii sadeen guutuu qaba. Riskiin ammoo lama qaba. Etioloojii isaanii beekama. Possibiliin etioloojiin hin beekama. Inni shanaffaadhaa syndrome nursing diagnosis jedhanii. Syndrome jechuun saayiniidhaa fi simpitame waliif finnee jechuudha. Waan ijaan garuu fi waan inni nutti himu tana waliif finnee. Comprise cluster of predicted actual or high risk nursing diagnosis related to certain event. Waliif finneeti. Amma kun expertii barbaada. Nama beekumsa guddaa qabu barbaada. Syndrome nursing diagnosis. Rakkoon maanta natti jirtu takka ammoo high risk nursing diagnosis lafa kaayame. Sanii fi haala maanta inni keessa jiru kana waliif finnee yeroo keenyu jechuudha. Clinical advantage of syndrome diagnosis isaa maali bu'aan isaa kana barbaachisummaan isaa? Alartii godhu narsii tana damma'itu godhu bakka akka inni yeroo hunda ija banatee eegu nama kana. To complex clinical condition requiring expert nursing assessment. Kani nama muuxannoo qabu barbaadan. Rakkoolee nama muuxannoo qabu barbaadan akka inni dammaqee ija banatee akka inni ilaalu eegu taasisuudhaaf. Advantage syndromeedhaaf. Syndrome nursing diagnosis are one part diagnostic statement. Kutuma tokko qofa qaba inni. With contributing factor containing diagnostic label. Namni kun waan akkanaa qaba.
Saniifuu eegii jechuudha. Contributing factorii waan qooda keessaa qaba. Kanaafuu diagnostikii duraan isaa kenname san irratti dabalan jechuudha. Nanda has 5 syndrome diagnosis. Syndrome diagnosis 5 jira. Tokkoffaa reeppiidha. Reeppi trauma syndrome jechuun sababa gudeedanii. Sababa gudeettii irraa miidhaan irra geesse. Kun amma syndrome. Gara fuuldura waan inni ta'uu hin beekne. Disuse syndrome akka malatti itti fayyadame. Fayyadama dhiise. Waan fayyadamuu dhiise jecha rakkoo isaa kan irra dhufuu ta'uu hin beekamne. Ija banatti eegu. Post trauma syndrome eega miidhaan irra geessee booda rakkoo gara biraa dhufuu dandeessi. Fakkeenyaaf namtichi makiinarraa kufe. Eega makiinarraa kufee booda makiinuma tanaa hojjaan rakkoo jibbee takkaan makiinaan deemuu sodaate achi booda rakkoon sammuu mudatti post trauma syndrome jedhaniin. Relocation stress syndrome bakka duraan jiru ala dhugaa dhaqee sanirraas stressiin irra dhufte. Duraan kophaatti jiraachaa ture achi keessaa baheeti nama keessa walitti dhufee kanaaf hirribni faan ta'uu danda'a. Impaired environmental interpretation naannoo tana akka malatti hubate akka malatti hiikate kan jira. Naannoon an dhufe tun bakka namni dhufu hin galle jira. Bakka namni dhufu itti du'u jira. Kuni interpretation isaati. Syndrome diagnosis 5 kana qofaa jira naandaar. Significance isaa maali? Nursing diagnosis kana maali? Bu'aan isaa yookaan agarsiiftuuleen isaa maali? It provide means of communicating mala odeeffannoo walitti dabarsan narsiin tokko takka wajjin akkatti itti hojii haasoftu. Requirement for client care to other nurse. Isa kana waan kanaan barbaachisa. Kana godhii jechuudha. Afaan fayyaatti. The health care team, the public, since it is recorded and kept as client profile. Galmee isaa irra katabamee ta'a. Nama narsii kasaa qofaatiitu beekee irraa dubbisee godhaafi. Inni lammaffaadha. Focus on actual or potential health need of client. Specificity nursing intervention maamila kanaaf nama waan hanga kanaa barbaachisaa jechuun achirra kataban nursing diagnosis irratti. San booda hoggaa hojiitti intervention irratti sanirra laalteetti diagnosis irra dhaabbattee guutaa. Xiyyeeffannaa kan ibsisuudhaan. Collaborative problem rakkoolee walii wajjin kun egaa defined as physiology complication monitored by nurse. Kuni rakkoolee narsiin hordofuu jirtu kana jijjiirama isa kanarra dhufaa jiru kan isiin hordofuu jirtu kana gubbaadhaani rakkoo biraa qaba. Collaborative problem is managed through use of intervention prescribed by other healthcare practitioner. Ogeeyyotii biraatiin wajjin mala isaanii fayyadamanii wajjin rakkoo sanarraa furan. Begin with level of potential complication followed by situation. Jalqaba kam jettee eegalti. Collaborative problem wanni barbaadu rakkoon dirmachuu barbaadu jechuudha. Nama biraa fiyyaamuu barbaadu. Rakkoo gara fuulduraanii dhufti jedhamu. Xaxaa jechuudha. Potential complication haala sanii wajjin wal qabatee dhufte. Potential complication hemorrhage fa'a. Dhiiguu fa'a. Potential complication increased intracranial pressure. Dhiibbaa sammuu keessatti ol ka'uu fa'a. Rakkoo isirra jirtu kana wajjin dabalataan jechuudha. Collaborative problemiin complicationidha.
gabaabsitee xaxaa jechuudha. Taani waan sanii booda dhuftu. Common error in writing diagnostic statement. Dogoggoroota yeroonii fi hima diagnostikiidhaan kan barreessan dogoggoroota mudatan hedduu jira. Akkatti sirreessanis ni ilaalla. Common erroriin legally incriminating. Karaa seeraa waan ta'e hin barreessu. Akkami sirreessanii don't write illegal incriminating way. Karaa seeraan ta'een gonkumaa barreessuu dhiisuudha. Kabiraa using medical terminology. Hedduu hoggaa dhibde narsiin akkam gooti jechuma doktoraa fayyadamti. Kanaafuu maal akkami sirreessina? Focused on person response to medical problem. Response patientii sanii barreessuu qabna malee jecha doktoroota san fayyadamuu qabu. Kanaan daara jiru fayyadamuu qabu. Based on value judgment faarratti warreen barreessanii jira. Murtuma doktoraa san gatii kan ifa barreessan. Two problem as the same faa barreessu. Rakkoo lama bakka takkatti barreessuu qaba. Garuu akkami sirraa'uu qaba? One problem as the same. Rakkoo takka bakkuma takkatti. Rakkoo taanis itti aansitee barreessuu qabda. Amma egaa kuni shaakala amma correct or incorrectidha. Nursing diagnosing kun. High risk for constipation related to confinement to bed. Namtichi kuni carraa constipationidhaa qaba. Olaanaa qaba. Related to confinement to bed. Sireen tuni tolteef. Sireen tolteefii jirti. Constipationii qabaachuu danda'a. Carraa constipationii. Kun incorrect. High risk for injury related to lack of side rail on bed. Kun amma sireerra side rail hin jiru wanni isa kanarra kan jiru. Risk for injury high dha qaba. Misirriidha. Namtichi irraa kufee miidhamuu fa'aa danda'a. Pain and anxiety related to surgery. Amma problemii lama takka anxiety related to surgery ta'uu qabu. Yookaan immoo pain related to surgery ta'uu qabu. Incorrect ta'a. Hopelessness related to progressive disease process. Abdii murannaa itti dhufe adeemsa dhukkubaa kanarraa kan ka'e. Haala fayyaa isaa kanarraa abdii murachuu itti dhuftee jira. Kanaafuu kun sirrii. Spiritual distress related to atheism. Cinqii amantiidhaa itti dhufe related to atheism. Atheism jechuun atheismii warreen amantii hin qabne ifumaafuu. Atheism jechuun warra waan itti amanan hin qabne jechuudha. Kanaafuu kun dogoggora. Mastectomy related to cancer. Kanama harmirraa muramu related to canceridha. After the skin integrity, one blistering on heel related to heel pressure and rubbing on sheet. Kun sirrii. Altered hemodynamic related to hemorrhage. Kun sirrii. Impaired physical mobility related to joint pain. As evidenced by report of pain limit movement of joint. Kun sirrii. Altered nutrition less than body requirement related to being NPO. As evidenced by inability to take food by mouth. Sirriidha kunis. Step nursing process keessaa inni sadaffaadha.
outcome identification and planning. Okay, steppiin sadaffaadha. Outcome identification and planning. Steppiin sadaffaadha. Outcome identification jechuun adda baafachuudhaa fi karoorsuu jechuudha. Third step of nursing process isiitama. Steppiin sadaffaadha. After identifying and validating nursing diagnosis, nurse begin planning care. Egaa rakkoo san adda baaftee booda hojii san hojjechuudhaa deemta gaama rakkoo san irraa furuudhaaf. How to resolve nursing problem. Akkamitti rakkoo san akka furtu karoora baafachuu deemta. Planning phase'n karoorri kun involve several tasks. Waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa list of nursing diagnosis prioritized. Nursing diagnosis hedduu gooti. Ishii san tartiibeeffachuu wal duraa duuba ka dura hotuu qabdu. Lammaffaa client centered long and short term goal. Galmoota yeroo dheeraatii fi galmoota yeroo gabaabaadhaa kaayachuu. And the outcome are identified in the written. Ni barraa'aa kunis. Specific intervention are developed. Waan kanaan godhaaf jettee lafa kaayetta. Fakkeenyaaf assessment irratti namtichi ni dhukkubbii qaba, peenii qaba. Diagnosis irratti peenii jettee. Pilaan irra maal jettaanii dhukkubbii tanaan irraa fura jetta. Namticha kana mala kana hoggaan fayyadamee waan kana godheef dhukkubbiin tun irraa furamtii jetta. Intervention irratti waan san gootaaf. Entire plan of care is recorded in client record. Galmee dhukkubsataa kanarratti karoorri tajaajila keetii achirra galmaa'u. Establishing priority set jenne dursa tartiibeeffachuu jenna. Prioritize godhuun kun hojii barbaachisa. Nursing diagnosis kaayatte san tartiiba godhachuu qabda. In the collaborative problem help the nurse can best direct resource toward the goal achievement. Galma dhaqqabuu deemtu san bira akka dhaqxuuf meeshaan itti fayyadamtu kana. Several methodidhaa jira akkamitti prioritize goota. Rakkoolee hedduu inni qabu tana 5-6 yoo qabaates akkamitti dura goota. Maloonni itti fayyadamtu based on life threatening post problem. Waan dafee dura lubbuu ajjeesuu danda'a. San dursita. Fakkeenyaaf ineffective airway clearance yoo qabaate namtichi karaa qilleensaa kana sirriitti qilleensi seenaaf hin jiru yoo ta'e would pose more of threat of life than diagnosis of risk for impaired skin integrity irra. Amma namtichi qaamarraa madaa qabaarra karaa qilleensaa kana qilleensi sirriitti seenuuf itti hin jirre kanaatiitu dura ajjeesa waan ta'eef tooftaan ittiin dursa godhan tokkoffaa kana life threat problemidha. Lammaffaa Maslow hierarchy. Maslow hierarchy kun waan akka piraamidii takka rog-sadii. Jala kanarra maaltu jira? Physiologic need, basic life needidhaa jira waan jiraachuudhaaf barbaachisaa. Akka qilleensaa fa'aa, nyaata fa'aa, dhugaatii fa'aa. Physiologic needs require attention before social need. Social need irraan ol jirti. Dura namni lubbuun jiraatee hawaasummaa dubbata. Maslow hierarchy fayyadama warreen kun. Malli lammaffaan kana. Inni sadaffaadhaa one way to establish priorities to simply ask a patient which problems would like to pay attention to first. Rakkoo kamtu isaa irra si jabdu jettee gaafatta. Bakka isatti irra jabduu san dursita jechuudha. Kunis tooftaa tokko. Tooftaa ittiin rakkoo tokko dura hojjisan. Eega prioritize goote katti aanu maali?
goal in the outcome identification galma kaayachuu bakka deemtuuf san hoggaa waan akkanaa godheef wanni kun irraa furamti jechuudha. Goal jechuun aimidha. Kaayyoo intentii yookaan indii xumura san bakka dhaquu deemtu san jechuudha. Goal are broad statementidha. Jecha bal'aadha. Goal jechuun kun describe intended or desired change in client behavior. Waan jijjiiramuu barbaadaati amala patientii kanarratti. Goal statement is referred to diagnostic level. Galmi kun goal statementiin kun problem statementii nursing diagnosis irratti barraa. Galmi kiyya kana jettee. Fakkeenyaaf antipeenii kana yoon kenneef galmi kee maali? Dhukkubbii sanirraa dhaabudha. Galmi kee daqiiqaa meeqa keessatti hangana keessatti. Ka biraa client centered goalidhaan jira. Client centered goaliin kun galma isa kana qofa isa kana giddu galeessa godhate. Established in collaboration with client whenever possible yoo danda'an isa kana wajjin ta'uudhaan rakkoolee tana furuudhaaf galma kanarra ni geenya jechuudha. If client is unable to participate in goal development yoonii fi as keessatti si hirmaachuu hin dandeenye inni kun nurse assume that responsibility until client is able to participate. Waan isarra kaa'uu barbaadu san amala jijjiirsisuu barbaadu san takka waan akkanaa kana dhiisi jechuun isa barbaadu san hanga inni si wajjin hirmaachuu danda'utti booda aanfata galma kana. Expected outcome waan eegamu bu'aa eegamu jechuudha. Specific objective related to goal. Galma murtaawaa kaayyoo guddoo sanirraa galma murtaawaa used to evaluate nursing intervention waan mala ati fayyadamte san ittiin gamaaggamuudhaaf. They must be measurable ta'uu qaba. Saffaramuu qaba. Time limitii ta'uu qaba. Realistic ta'uu qaba. Smart ta'uu qaba jechuudha. Specific ta'uu qaba. Murtaawaa ka saffaramu ka yeroo qabu ka dhugaadhaa ta'uu qaba. Expected outcome are clearly stated in terms of patient behavior. Amala patientii saniitiin barraa'uu qabu yookaan immoo observable assessment factor waan ijaan irra garte sanii. Fakkeenyaaf namtichi dhukkubbii yoo qabaate waan akkanaa hoggaan godhee sa'aatii kanaatti narraa wayyuu itti jee himuu qaba. Yeroo sanitti hoggaa evaluate gootu narraa wayyuu itti mirkaneessu. Example of goal setting fakkeenya galma kaayachuudha. Nursing diagnosing knowledge deficit regarding post-operative care at home jettee keetti. Hanqina hubannoodhaa qabaa jette tajaajila post-operative mana godhamu irratti. Galmi kee maali? Goaliin kee client will state for post-operative risk before discharge. Waa afur tarakkoo taate osoo achirraa hin baane dura beekuu qaba. Expected outcome kee hoo galmi ati deemtuuf wanni afran sun tokko client will identify need to drink 2 up to 3 liters of fluid every day. Guyyuu litira 2 hanga 3 dhangala'aa akka dhuguu qabu. Adda baafachuu qabda taakka barbaachisummaa isaatii wajjin. Client will name 3 sign of infection. Mallattoolee infectioniidhaa 3 sitti himuu qaba mallattoo. Yoo bakka san infectioniin itti dhufte mallattoo akkam akka qabdu. Mallattoo 3 sitti himuu qaba. 2. Ka sadaffaa client will demonstrate aseptic wound care. Madaa isaa tana sterile procedure fayyadamee qulqullina isaa eeggachuu danda'uu qaba. Baruu qaba jechuudha. Once goal and the expected outcome have been established, hoggaanii fi galmi kun kaa'amee dhumee booda nursing interventional plan designed
wanni narsiin dalaytu suni karoorri isaa sun galma san dhaqqabuu danda'a jechuudha. Galma san dhaqqabuu ni dandeessa. Kana booda waan dalaytuuf dalaguu jechuun developing nursing intervention jechuudha. Nursing intervention nursing implementation jedhanii. Activity that nurse will execute for kallattiidhaan galma san kaayyoo isaa san galmaan ga'uudhaaf waan narsiin dalaytu jechuu harkaan waan isiin dalaytuu saniin nursing intervention jedhama. Nursing intervention refer directly to related factor. Kallattiidhaan wantoota rakkoo tanaa wajjin hidhata qaban san furuu irratti in actual nursing diagnosis. And the risk factor risk nursing diagnosis. Waa lama dubbata asirratti. Yooni nursing diagnosis actually taate related factor ni jira jenne san etiology sanii san furu. Yoommoo risk nursing diagnosis taate wantoota riskii tahe sanii sirreessa. Fakkeenyaaf namtichi kun kufuu danda'a jenne riskii akka inni kufne godhu nursing intervention. Kunoo hanqina dhangala'aa qaba jenne sababni isaa kanaaf jennee isiisarra bakka deebisu. If nursing intervention can remove or reduce related factor in the risk factor, problem can be resolved. Yoonii fi wanni nursing dalaytu tun wantoota dhiibbaarra uumuu jiran san kan hir'isuu danda'u takka dhabamsiisuu danda'u taate rakkoon sun ni furamti. Gabaabatti. Nursing intervention also refer to diagnostic level for possible diagnosis. Possible diagnosis idhaaf nursing intervention ni hojjetamti tahuu danda'amuunti jedhamu. Focused on data needed. Possibly waan confirming tahini jenneemi dhugamoo dhugaa miti confirm godhuudhaaf yookaan diagnosis san bakka haquudhaaf itti fayyadamu. For each nursing diagnosis, there may be number of intervention. Nursing diagnosis tokko tokko mataa isaatii intervention hedduu jiraachuu danda'a. Kanaafuu nursing intervention individualized and specific termiidhaan ibsamuu qabu. Namticha sanii. Once intervention have been determined, intervention are recorded on client plan of care. Nursing care plan sheet irra galmaa'uu qaba. Wanni sun. Nursing plan sheet jechuun terma nursing care plan jedhaniini hospitaalatti itti fayyadamnu tana. Tokko ordoon approachii qabdu sun achumarra galmeessa. Stepping itti aantu implementation. For the step nursing process dha isitan making practical jedhaniin harkaan akka qabuu barbaaddu qabu waan godhuu barbaaddu godhu harkaan. Kareefu waraqaarra kanaan godha jetti akkasi jalaa waliin dhoofne expected outcome implementation. Outcome san kanaan godhaafi jettee kaayatte. Kun ammoo harkaan dalagdi. Nursing activity. It is execution or making a practical of nursing plan of care derived during planning phase. Dhugaa karoorfattu sun waraqaarra kan karoorfatte sanii harkaan dalagdi. It consists of performing nursing intervention that have been planned to meet goal. Kan karoora kana yoo kan godhiniin galma saniin gahaa jettee kaayatte san waan hojii hojjettu sani kun. Nurse may delegate some nursing intervention to other. Ni dandeessi amma delegate jechuun bakka buusuu jechuudha. Nama biraa bakka buusuu dandeessi waan akkanaa godhuu. Pilaanii irratti dhugaa keessee intervention irra namni biraa godhuu danda'a jechuudha. Eega intervention bitte evaluation dha qabxee. Evaluation fifth step. Nursing process keessaa step xumuraa isaa. As jalatti waa sadii ilaalta.
whether client goal have been met. Galmi kaayyatte sun sii dhaqqabe partially miti walakkaa sii dhaqqabe or not miti inumaa galma keessan hin geenye hara malee kutte evaluation gamaaggamu. If goal has been met, nursing then decide whether nursing activity will cease or continue in order for status. Yoon if galmi keessun yoo galma san geesse kana booda hojii narsiin dalaydu achuma dhaabbatti mootti fufti narsiidhaatu murteeffata hojii asii booda. Yoo partially meet taate takkaayyuu galma san walakkaa qofa dhaqqabde yookaan galma san dhaqqabuu baate reassess godhuu qabdi. Assessment irratti deebita. Warri hawaasaa dhufne kana hunda irra deebite jechuudha. Kanaaf narsiingii piroosesiin saayikilikiidha wanni jedhamuuf kanaaf hin dhaabbatu. Hanga peeshentiin sun achirraa bahutti. Data are collected to determine why goal has been not achieved. Amma gaafa assessment deebitu maaliif galmi kiyya humnaa dhaqqabuu didee jettee achirraa odeeffannoo sassaabuu eegaltamna. Data what modification to be plan of care are necessary. Eessattiin sirreessuu barbaada. Bakka tamittiin dogoggoree jettee takka takkaan laata. There are number of possible reasons that goal are not met. Sababni galma keessan dhaqqabuu diddiif sababoota jira. Inni jalqabaa sababni jalqabaa initial assessment data were incomplete yoo ta'e yoo gayaa ta'uu baate guutuu ta'uu baate taakka. Goal and the expected outcome were not realistic. Galmi ati kaayyatte sun yoo ka dhugaa ta'uu baatte. Fakkeenyaaf dhukkubbii qaba. Dhugaaniin dawaa kana kenneef bakka daqiiqaa 5tti fayyee gala deema yoo durmaanuu jette galmi ati kaayyatte sun ka dhugaa kan ta'e yoo taate. Yooniif dhukkubbiin sun sa'aatii sanitti yoo irra dhaabbachuu baatte expected outcome keessantu dhugaadhaa miti jechuudha. The time frame was too optimistic. Yeroo ati kaayyatte san yeroon ati kaayyatte sun ati rabbii miti ati daqiiqaa hanganatti sakandii hangana fayya jettee achirratti hin kaa'attu. Kan biraa goal nursing intervention plan were not appropriate. Galmi ati kaayyattee fi wanni ati dalaydee wal garagara taate. Evaluation is ongoing process yeroo hunda itti fufaadha. Nurse continually evaluate data in order to make informed decision during the other phase of nursing process. Hoggaa takka irratti hutte gamaggamuu qabda waan irraa huttese yeroo hunda dhaabbataadhaan jechuudha. Fundamental principle of setting a priority dhaan jira gamma. Rakkoolee jirtu tana akkatti tartiibeffatan. Priority waanii warreen jala jiran life threatening problem waan dafee lubbuu nama ajjeesuu danda'an. Those interfere with physiologic need. Waan qaamni barbaadu kana kan nama dhorkaa nyaata fa'aa dhugaatii fa'aa waan nama dhorkaa jechuudha. Priority lammaffaadha problem interfere with safety and security. Nageenya waan balaa nama fida. Waan balaarra nama buusa. Amma garuu nagee qabdaa beeku. Priority sadaffaadha interfering with love and belongingness. Jaalalaa fi kabaja qabaachuu. Inni afuraffaadha problem interfere with self esteem. Kuni ofitti amanamummaa. Ofitti amanuu. Dandeettii ofitti amanuudhaan wantoota nama dhorka. Wanni kuni Maslow hierarchy jedhaniidha. Inni shanaffaadha problem interfere with ability to achieve personal goal. Galma kee kan dhuunfaadhaa isa wantoota dhaqqabuu si dhorka. Sani shanaffaan jechuudha. Amma gaa mee isaan kana prioritize isaan goonu. Kun amma practice activity dha. Exercise godhachuun barbaachisaa. Kamtu dura otoo qabaa. Amma incontinence ni jirti. Sexuality pattern altered jira. Ineffective airway clearance jira.
risk for impaired skin integrity jira, social isolation jira. Kamtu dura ta'uu qaba? Infective airway clearance dursa ta'uu qabdi. Katti aanu risk for impaired skin integrity. Kachinitti aanu incontinence. Sexuality pattern altered. Social isolation. Akkanatti prioritize godhan. Establishing patient goalii ugaanii fi galma kaayatan short termiidhaa fi long termii jira. Fakkeenyaaf short termiin Fatuma will turn and reposition herself from side to side every 2 hours. Sa'aatii lamatti gamanaa gamanatti inni jijjiiramti. Gara ni gaggaltii. Nama galma xiqqaa. Galmi dheertuun Fatuma will maintain good skin integrity while she is on bed rest by discharge. Ugaanii fi discharge taate. Nageenyummaa qaama isii kana eeggachuu ni dandeessi. Asii booda asirraa baate. Obsa will demonstrate how to change his colostomy bag within 2 days. Guyyaa 2 keessatti akkaataa itti colostomy bagii kana ofirraatti jijjiiran ni baraa hojjetta. Longiin ammoo Obsa will demonstrate how to give complete colostomy care according to hospital standard by discharge. Akkaataa qajeelfama dhaabbataatiin colostomy care guutuu godhachuu ni baraa. Kun amma long term kan yeroo dheeraati. Guyyaan isa jalqabaa kun meeqa guyyaa takkaa ilaali. Guyyaa takkaa 2015. Kun ammoo guyyaa 20 takkaati. Sadaffaa if to will work with crunch with assistance by 3 days after surgery. Egaa bakka ifamtee booda guyyaa 3 keessatti namaan gargaaramtee crunchiidhaan ni deemti jedhe. Kan yeroo dheeraadhaaf guyyaa 8 booda guyyaa 10tti if to will work unassisted namni osoo hin gargaara with cane by discharge. Ulee dhadhaabachaadhaan ni deemti. Writing more than one outcome statement. Statementii tokko ol yeroo barreessinu. Nursing diagnosis in altered nutrition more than body requirement related to poor eating habit and minimal physical activity. Amma nursing diagnosis kee kana yoo jenne amma fakkeenyaaf namtichi kun haalli nyaata isaa jijjiiramee jira. Maaliif? Hanga qaamni isaa barbaadu ol fudhatee jira. Ni gabbatee jiru garmalee. Poor eating habit qaba. Akkaataa nyaataan beeku. Homaarkii hunda nyaachaa oole. Cinatti physical activity hin goone. Kanaaf garmalee gabbateemi outcome ati barreessitu meeqa? Yoo xiqqaate 3. Tokkoffaa maal gootu? Client will verbalize his feeling about changing its habit. Eating habit haala nyaataa jijjiiruu akka qabu hubachuu qaba. Sitti himuu qaba taaka. Client will attend daily exercise class. Guyyuu sochii qaamaa godhuu qaba. Sadaffaa irratti client will lose 0.9 kg per week beginning 10 until he weight is between 61 up to 66. Hanga 60 jidduu kiiloo isaa geessutti guyyaatti kiiloo duwwaa tuqaa 9 torbaanitti guyyaa 10 kanarraa eegalee ni hir'isaa. Amma kan jalqabaa resolution improvement control akkasitti deemu jechuudha. Jalqaba feelingii isaa jijjiirte. Kun ammoo daily exercise taasiftee wayyeessite. Karaa xumuraa kun ammoo control goote jechuudha. Gabbina sana. Haala kanaan barreessita. Fakkeenyatti aanu kan biraa assessment irratti wanni ati asii goote smoked 2 pack per day for 20 years. Guyyaatti paakkaa 2 fixaa amma 20. Chest x-ray yookaan ilaalan show slight change to emphysema. Gara emphysemaatti jijjiiramee jira.
sombisaa. Kirakiliidhaan dhaga'ama askalteeshiniidhaan stetoskooppiidhaan dhageessu. Raayit laangii irratti somba mirgaa irratti kirakilii dhaga'ama. Kirakil jechuun sagalee akka waraqaa walii caccabsanii jechuudha. Nursing diagnosisiin kee maali? Ineffective airway clearance qaba. Related to accumulation of secretion. Secretionii keessa guute. Ragaan keetii maali? As manifested by difficulty of breathing. Furuu baafachuu danda'u. Planning kee maalitu? Airway will remain clear. Karaan qilleensaa sun qulqullaa'udha. Implementation kee waan ati gootu maali? Educate deep coughing and breathing. Sirriitti akka qufee karaa kana keessan sirraa baasu. Evaluation kee hoo? Patient able to cough productively. Namtichi kun qufa'ee aakii baasuu danda'u ta'a. Airways clear to auscultation. Dhugaa stetoskooppiin dhageeffatu karaan qilleensaa dhageetamu. Inni itti aanu communication and health assessment. Amma gaa xumura nursing diagnosis irratti yeroonii fi nama tokko qorattu haasawuu beekuun barbaachisaadha. Yookaan haasawitu listen attentively. Sirrii dhageeffachuu qabda. Using all your senses. Miira kee guutuun dhageeffachuu qabda. Speak slowly and clearly. Suuta dubbachuu qabda. Sirriitti adda baaftee dubbachuu qabda. Use language client is understand. Afaan inni beekuun, afaan isaa galuun itti himuu qabda. San fayyadamuu qabda. Afaan meedikaalaa akkana si godhe jettee keessa fiduu qabda. Clarify points that are not understood. Abdii adda siin bahiin adda baafachuu qabda. For instance, by asking a person to describe what word mean to person. Akkana jechuun maal jechuu jettee gaafattee. Plan question to follow logical sequence. Tartiiba galfachuudhaaf logical sequence deebisuudhaaf gaafii gaafachuu. Achi booda hoo jettee akkasii godhe achi booda hoo tartiiba deeffachuudhaaf. Ask only one question at a time. Gaafii takka qofa yeroo takka gaafachuu qabda. Double question limit client to one choice. Gaafii lama gaafii itti dummeessuun akka filannootti gaafii takka qofa irratti fatee deebisuu godhu. May confuse godhaa narsiidhaa fi client illee. Do not impose your own value on client. Akka irraa qabdu san qofa akka inni sii jiru fedhin. Amma dhukkubaati sirrii beektu san qofa akka inni sii jiru godhuun qabda. Avoid using personal examples such as saying, if I were you, ansilaasee tahe akkana jechuun hin qabdu. Ansilaasee tahe akkanaan ta'a jechuun hin qabdu. Non-verbally convey respect. Ammas haasawa non-verbally ta'e haasawaa gochaatiin kabaja agarsiisuufii qabda. Isa kana simattee jiraachuu, irraa jaalachuu jiraachuu agarsiisuu qabda. Use and accept silence. Akka inni yaadeef keessa barbaaduuf cal jettee dhageeffachuu qabda. Silensiin barbaachisa. To help client search for more thought or to organize it. Kan wali filatu. Use eye contact. Ija keessa ilaaluu qabda yoo aadaan bakka sanii kasii hayyamtu taate kan dogoggora. Be calm. Tasgabbaawaa ta'uu qabdu. Unhurried. Nama jarjarre. Kan waan biraatii jarjaruutti hin jirre. Namaan faan na eegaa dafeetiin kan ilaalee dhufaa jee akka inni nama biraa deemu akkan jarjarsine. And empathic. Nama garaa laafu ta'uu qabda nama. Kana physical examination kan jiru itti dachaanan.